abbaan keenya ummaatii kan na ajjeesee jira. Isii ulmaa isii baatii lama nurraa qalee jira. Isiin ciisu jirtu nurraa ajjeese. Mee ummaan ta'u Abbaa kan nurraa ajjeese. abbaa keessa suduu ajjeese. Ummaa ta'e eenyu ajjeese? Abbaa kiyya ajjeese. Guyyaa siin tuutan isin mana keessa turtan? Nuti biraan jiru. Biraan jiru. Akka ijoolleen tun himan. Mee ijoolleen tun gisee dubbatan miira keessa. Akka maleetti qalbii nama cabsa. Mucaan dargaggeessi kun barumsaan silaa sammuu isaa keessa beekumsi sossoo'uu qabu. Du'iinsa haadhaa sammuu keessa sosso'aa jira. Abbaa kiyya haadhatti yanarraa. Kun ijoolleen tun yatiima. Ijoollee xiyyeeyyee isaan guddise. Haadha keenya abbaa keenyatu billaadhaan nurraa qalee jedhu ol adeemtuuwwan kun waan baay'ee garaa nama yaatu viidiyoo kana laayik gochuudhaan hanga xumuraatitti dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Egaa shama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafartan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa gahuu nagaa kooti. Egaa daraa namummaa nama ta'uun nama gargaaruun duratti nama ta'uun gahaadha. Ijoollee kichuuwwan ol adeemtuu dhimmi mallakkuu roobsan kana yeroo ilaalanii dhimmi mallakkuu nama keessaa rooba. Ijoolleen kichuun ol adeemtuun kun sa'aatii kanatti mana barumsaa deemanii barachuu fi sammuun isaanii qaramuu kan qabu. Garuu ijoolleen xixiqqoon ol adeemtuun kun dhimmi maaliin guutamanii karaa irratti ba'anii jiru. Isas akkas ture. Abbaa keenyatu haadha keenya nurraa qalee nurraa ajjeese jechuudhaan dhimmi maaliin guutamanii jiru. Du'a haadha ofii erguu qalama haadha ofii erguu caalaa ijoollee xixiqqishuu kanaa wanti isaan miidhuu, wanti sammuu isaanii jeequu, wanti namas jeequ hin jiru. Haadha keenya abbaa keenyatu nurraa ajjeese jechi jedhu baay'ee ulfaata. Abbaan haadha ijoolleerraa gaafa ajjeese jedhamu arraba namaattuu hin tolu. Garuu ijoollee xixiqqishuun ol adeemtuun kun abbaan keenya haadha keenya nurraa ajjeesee kophaatti nu hambisee karaatti nu baasee badheetti nu baasee amma mana hin qabnu mala hin qabnu karaa irratti baanee jirra jechuudhaan dhimmi maal lakkuu roobsaa jiru. Haati keenya deessee gana baatii laman guunne ulmaasheetuu hin baane osuma kanaan jirtu abbaan keenya bakka isheen ciistutti daa'ima kichuu wajjin ishii qalee kan bira jiru yeroo isheen qalamtu daa'ima xiqqishuu baatii lama hin guunne kana. Nuti mana hin jirru turre. Yeroo nuti gallu haadha keenya qalee billaadhaan biraa deemee jira. Nuti haadha keenya qalamtuu qofa argine jechuun ijoolleen ol adeemtuun kun dhimmi mallakkuu roobsanii jiru. Isa kanarratti hundi keessanuu akka hin cadhisne viidiyoo kana sheer godhuudhaan addunyaa waliin gahaa isiniin jenna. Miidhamni dubartootaa irra gahaa jiru yeroo ammaa dhiirotaan babal'achaa dhufe. Yeroo darbanii akkuma wajjin beeknu namoonni hedduun dubartoota irratti asiidii naquudhaan fuula isaanii gubuudhaan baay'een isaanii akka balleessan fuula isaanii akka balleessan hedduun keenya ni yaadanna. Amma garuu billaadhaan qalanii daa'imman kophaatti hambisuun kun maaliif dhufe? Wanti kun babal'achaa yoo deeme nuti shamarroonni hiriyaa dhiiraa yookaan gaa'ila godhannee dhiira wajjin jiraachuun nuuf baay'ee ulfaataadha. Sababiin isaa nuti haga fedhees humna qabaannu ilma dhiiraa ofirraa dhorkuu waan hin dandeenyeef ofirraa qabuu waan hin dandeenyeef dhumni keenya badii tokko malee daa'imman keenyarraa qalamuu yoo ta'e maaliif nama barbaachisa gaa'illi kan jedhu anatti gaafii uumee jira. Egaa warroonni bifa namaa uffatanii keessa bineensa ta'anii gubbaa nama fakkaatanii bineensa ta'anii deeman babal'achaa dhufee jira. Biyya lafaa kanarratti kamtu namaa kamtu bineensa jedhanii adda baafachuunis yeroo nama sodaachisu bira geenye jirra. Abbaa manaa jechuun qaama haadha manaa jechuudha. Haadha manaa jechuun qaama abbaa manaa jechuudha. Abbaan ijoollee akkamitti haadha ijoollee isaanii qala jedhanii gaafis namatti uuma, gaafis namatti ta'a. Haa ta'u garuu afaan ijoollee tanarraa gaafa dhaga'an dubbiin dhugaadha jedhamee fudhatamee jira.
Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kun baay'ee keessan qalbii keessan akka cabsu anis nan beeka. Anis qalbiin koo akkuma cabeenan viidiyoo kana gara keessan fiduu danda'ee jira. Viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan qaama ijoollee kana gargaaruu abbaan ijoollee kanaa hanga ammaa hin qabamne namni isa qabsiisus waan hin jirree fi abbaan haadha ijoollee kanaa irraa qalee ajjeesee to'annoo seeraa jala akka oolus viidiyoo kana sheer godhuudhaan addunyaa waliin ga'a. Imimmaan ijoollee kanaa akka irraa xaragamu maallaqni garuu haadha namaa deebisuu hin danda'u. Maallaqni haadha namaaf dabaluu hin danda'u. Garuu jireenya namaaf ta'uu ni danda'a. Ijoolleen kun har'a mana jireenyaa hin qabani, bakka isaan jiraatan hin qabani, akka hoota akka qabu, akka wanti yaafuu of hin dandeenye dhala kootinnaa darbiti jedhee anu isaanittan hirkadhee jiraadha. Haa ta'u garuu haati ijoollee kanaa na dursitee daa'imman isheen irratti harcaaftee deemtee jirti. Haati ijoollee kanaa baay'ee daa'ima yoo taatu ijoollee ishee osoo hin guddifatiin ijoollee koonan guddifadha jettee ganamaaf galgala yoo taartu deessuu araashii ulmaa osoo hin ba'in abbaan ijoollee kanarraa haadha isaanii qalee addunyaarra akka godaantu taasisee jira. Wanti kun qaama seeraatiin ilaallamee adabbii gahaa yoo ittiin kennamne ta'ee shamarran hundaafuu wanti akkanaa kun yaaddessaadha kan jedhanii namoonni hedduun dubbachaa jiru. Egaa kanarratti wanti jedhamu yoo jiraate abbaan ijoollee kana to'annoo jala akka ooluu fi abbaadha jedhanii maqaa dha'uu fi kun abbaa keenya jedhaniitu ijoolleen kun dubbachuun baay'ee ulfaata. Abbaa akkanarraa dhalachuu irraa osoo hin dhalatiin hafuunis ni filatama. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon akkanaa kun qalbii nama cabsa. Maaliif yoo jettanii namni jireenya tokko keessa seenee ijoollee waliin horatee ilmoowwan waliin godhatee odoo jireenyillee namatti ulfaatee haadha manaa isaa akka feete badiyyuu osoo gootee billaadhaan qaluu osoo hin taane seeraan wal gaafachuudha. Haati ijoollee kanaa yoo abbaa manaa ishee irrattillee badii tokko kan gootu ta'ee seeraan gaafachuu qaba malee jaarsolee biyyaatiin gaafachuu qaba malee lubbuu ishee baasuu mirgaa fi aangoo irraan qabu ture. Lubbuu kan kennus kan baasus waaqa tokkicha. Garuu ilmi namaa lubbuu namaa billaadhaan baasuu danda'a. Garuu lubbuu ajjeesuu hin danda'u. Foon ajjeesuu danda'a. Kana sirriitti beekuu qabna. Ijoolleen lakkuu xixiqqishuun kun waan garaa nama nyaatanii har'a karaa irratti ba'anii imimmaan lakkuu gaafa roobsanii ija namaa afootti yoo ba'anii daa'imma xixiqqishuu harkatti baatanii abbaan keenya haadha keenya nurraa ajjeese jechuudhaan ijoollee xixiqqishuun kun gaafa dubbatanii baay'ee qalbii nama dhaana. Qalbiin nama dhaannamuu keessa darbee qalbiin nama caba. Dhugaa dubbachuudhaaf wanti akkanaa kun gurraafillee namatti hin tolu. An akka kootitti akka nama tokkootti baay'ee tokkoon gadde. Gaddaa kana dhaga'uun baay'ee ulfaata. Abbaan haadha manaa ofii ajjeesee abbaan manaa haadha manaa ofii qalee gaafa jedhamu maaltu namatti dhaga'ama. Imimmaan ijoollee kanaa yoo laalan baay'ee qalbii nama cabsa. Namni obbolaawwan xixiqqaa akkanaa qabu ijoollee kana ilaalee iddoo obboleewwan ofiisanii gaafa buusee maaltu namatti dhaga'ama. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoo kanarratti baay'een keessan qalbiin keessas hin cabuu akka danda'u anis nan beeka. Haa ta'u garuu dirqama namummaa ba'uun nurra jira. Abbaan ijoollee kanaa akka qabamuu fi adabbii gahaa isattis murteen du'aa akka murtaa'u akkuma haadhaa isaanii qalee irraa ajjeesee innillee qalamuu qaba. Maaliif jennaan inni hafee ijoollee kanaa bu'aa tokkollee hin buusu wanta tokkos hin godhuufi. Abbaa hin qabanii haadha hin qaban jedhanii yaadudha. Dhaloonni ol adeemtuuwwan kun yeroo ammaa kanatti abbaan keenya haadha keenya ajjeesee qalee nurraa jechuu irraa silaa mana barumsaa galanii sammuun isaanii qaramuu fi barnootaan iddoo guddaa kan ga'an qaxalee ol adeemtuuwwan kun har'a garuu sammuun isaanii abbaan keenya haadha keenya qale jedhanii yaadaa guddachuun isaanii waan hin oolle. Egaa wantoonni akkanaa kun akka dhaabbatu nutillee ni dubbanna. Maaliif jennaa wanti kun babal'atee yoo deeme gara fuulduraatti shamarraniif yaaddessaadha. Viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan addunyaa waliin gahaa isiniin jedha.